maqaan kiyya qonnaan bulaa itti baasu ganda dabine ittiin harka ga'e kaanni an dhaabe kan duraan abbaa kiyyarraa narra ga'e gusaniin sanumaan amma dalagumaan tajaajilee oomisha irraa argachiisa. Wanni hojjetaa namaan dura naa godhe takka hin jiru garuu yoo sana olii irraa gaafadhee argatan kura biraa kaniin magaalaa dhaqee bite tajaajiluu wanni nan qabu geemishuu hin beeku geemishuu san tajaajiluu isa kana unkura isaa san bakkaan fayyadee unkura ammayyaa kana haaree kana argachuuf fadha tanaa dhiyeessan anis wanni uummata irraa eeggadhu tilaata geemishuudhaas akka hojii irra kanumaa kaanii akkaan deeggarsa kaawulii kaan dhaabutanis deeggarsa hojii isaa jala tajaajilu hamilee na godhu oomisha barana kan isa irraa argadde kabaranaa dur malee kabaranaa kan taaluma afurii argadde kaammoo asii booda kaan ni nan godhuu deemu hawwiidhaaf hamilee guusaa na cinaa jiraanis daran deeggarsa isaa godhee fi fedhii guutee fi duraan bishin kuma faayila yaanaa mire san jala deeme jimaadhaas uummanni baay'inaan jimaadhaaf hojii jira ugunanis kanatti oomisha isaa kana argadde akkaan kanatti hamilee ugunaan itti godhadhe akka namni na cinaallee hamilee itti godhu ni godha. Fedhii nan qabu silaa innummaan kun amma duraa kun hojiirra naa oole daran baqqaanis hamilee itti godhu ni qabu. Bosaniif isaanis gabaa tanarra akka naa oolchan ni godha. Inni guuruusaa guu isa guuran qofa namoota irra guuruusaa sadiitti qofa nama dhiba. Silaa bishaan kaa uummanni jallisiinis bishaan likkiidhaan asii yaaddee naa fiddi. Bakka takka naa dheeba bilchaataa beekte bishaan sawwaan hedduu dafee narkanneefi wal keessa bilchaata. Oguu bishaan qabu bakka takka bilchaateeti mataa kanallee sila muramu. Amma waan dheebuu irra geesse oguun akka mataa mure akka hojimaati gabbateeti mas daran tola jeetiin akka godhaa jiru. Oomishaan bareedeen gadda argadde gabaa ittiin arganne baranumaan akka irra naa oolan fadha. Garuu gabaa hin dhagee hin beekusa. Wanni nan qabu kiiloodhaan oguun nuti gurgurru. Kiiloon isaa dhibbantam sanuma san malee ammaan dura gabaarra ooluu isaa nagarre saba santu isa kanaa silaa daran itti dabalamuu deemame firraa jimaa yala goree jimu yala jimaa dhaabu akka mootummaatti wanni nan gargaarta fadhu waan isa kana gurgurtuus akka fedhii isaa tana akkaan guruu naa godhuufi dheebuu akka bishaan kana hamileedhaan itti naa yaadan sanii fadha. Babal'isuudha jecha bishaan suruguu akka jiru akkaan an babal'isu isaanis na cinaa jiraannaan anis hamilee akka ogeessa araddaattis hugguu achi gurmee isaatiif kanaas akka namni akkan darramne waan sulluma ennaan jechuun qabattoo isaa sanfaa akkana godhanii kadhaa mirqaana qabu maal inni qaceella mirqaana qabu ammaan tana deemanii kanaafi inninis dhugaatittis waladda hadurra ammaan tanaa dhadhaa'uun qabu kun amma oguu akooytuus dhadhaadha qaba mirqaanattis waladda inni kun isaaf ammaan tana dachiisan muuxannoo nan silaa isaanii barbaadu isaanis buna kana oguu dhugan haduriif inni waladdatti oguu isa kana dhuganii kaan dhugan har'a qooqaadhaa ana achitti isaan silaa harkanii adda baasanii ta'etti wanni nan dhaamuuf dhaamsa silaa inni kun qaceella bu'aa qaba buna kana faayidaan isaa yoo gartee akkasitti ati gabaarra argatte akka nama kana hamilee godhan nama akka ollaa kiyyaa kana hundi siraanii gadi. Nga isaan anis wanni nama fadii qabu lafti yaa bal'oo beekte biitti jimaa irratti buutti akkaan hawwii qabutti silaa hudduma dhibba takka naa kannanii anis akka sanirraa ammaas kana cinatti waliin tattaaffii godhu isaan naa godhu qaba.